shamarran keenya kamana madaamii keessa jiran kana osoo obsi bifa qabaate shamarran mana madaamii keessa jirtu fakkaatti. Xiqqaan ni yaama, guddaan ni yaama, abbaan ni yaama, madaamiin baanan madabamoo madaamii baanan ta'al jette a'uuzu billaahi mina sheexaani rajiim. Akkuma dhalaana siyanii as deem achi deem minni fooq taate a'uuzu billaahi mina sheexaani rajiim waanuma bira dhiyaataa fa'aa as kanneetti bara. Hayyi aboo maraatti roboo isiin hunduba isii akka namoota akka takka keessaa jibata jiran. Hayyi silaa gurbaan bira jiru kun akka madaamiin na yaamtu saniin na yaamte guyyaa lama biran bulu. Ayyi obsa isinumaaf kanne daranuu rabbi gubbaan isinii haa. Hunduma isheetitu akkasi madaamin jechuudha. Hunduma isheetitu akkasi malee takkaa lamaa miti jechuudha. Haa ta'uti garuu hundas miti takka numa jirti gaariin illee jechuudha. Anshamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba jecha egaa har'a immoo viidiyoo takka walitti deebi'eerra hanga dhumaatti waliin ta'an affeerraa kooti akkasuma warroon chaanaala kiyyaaf immoo haaraa taata sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taasisan jedha. Akkasuma akkuma dura viidiyoo dura irratti agartan irratti obboleessa keenya tokko maal jedhee dhugaa obsa isiniif kenne dhugaa osoo ana ta'e akkasin hojjedhu osoo ana ta'e akkanatti hojjedhu akkasin hojjettan kanatti baay'ee nama yaamti madaamiin baay'ee nama yaamti baay'ee nama cinqiti dhugaa waaqayyoo dhuguma dhugaa isaaniiti dhuguma bara jechuun takkatu jiramee takka kama sitti kaatetuma lafaa ol kaanan kama suma yaama xoolti kana asii achii ol hin kaatu kana fidi garuu waaqayyoon obsa nuuf kenne jechuudha. Ammallee dhugaa waaqayyoo obsa akkanatti nu waa kennu qimamochi mana madaami amshir guyyaa tokko nu dabru ta'a waan ta'eef obsinee dabarsuu qabna malee osoo obsa qabaachuu baanne waggaa takka waggaa lamaan hojjettu biyya ormaa keessa waggaa takka ji'a lamaan hojjettu jechuudha. Waan obsa qabnuufi jechuudha. Kanaaf waa hundumaa obsuun immoo barbaachisaadha. Keessattuu nuti ijoollee shamarran biyyaarraa warroonni obsa qabanii fi warroonni hin qabne illee hedduutu jira jechuudha. Garaagarummaa isaaniis akkasumatti jira jechuudha. Kanaaf immoo waa hundumaa obsuudha danda'uudha. Maaliif of jijjiiruu baate waan ta'eef waa hunda isaayyuu dandeessee darbuu qabda jechuudha. Keessa dabartaa jechuudha. Yaa namni qormaata arguu yookiin immoo dadhabbii tokko keessa bahu gaafa waaqayyoon jedhe isaa milkaa'ee waan gaariitti milkaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo obsuun keenya dirqama. Asiin jedha obboleessa kooti nu eebbifame dhugaa akkanatti namaa beeka namni biyya keessa jiru namni biyya alaa jiru namaa beeka kan akka keenyatti kunis innis biyya ormaa keessaa barahaa keessatti gaala hoolota mazaraa waan adda addaa shaakiltii kanneen dhaabuu keessatti gubatu jechuudha. Isaanillee baay'ee gubaa baay'eedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isaan akka keenyatti yaamamaa oolan malee kan isaaniitu irra baay'ee ulfaata. Hojiin isaanii baay'ee ulfaata. Garuu galgala hojjetanii guyyaa akkasitti dhaabetti oolu aduu keessa aduu barahaa keessa jechuudha. Isinillee waaqayyo umrii keessa isiniifaa dheeressu waa yaadda isiniifaa guutu dhugaa rabbii hedduutu akka isaa illee garaana nyaatu ijoolleen badhee jiran jechuudha. Kan katamaa keessaa osoo hin ta'in fagoo daladumee amma mucaan kuni akkuma duratti viidiyoo isaa dargatan irratti bakka shaakiltootaatti facaasaa midhaan jira jechuudha. Bakka shaakiltii jira jechuudha mucaan kun achi keessa hojjeta jechuudha. Amma baay'ee ganama biroo bahu akkasumatti oolu jechuudha. Misaa takkittiidhaaf galanii boqonnaa fudhatu malee akkasumatti oolanii galgala balu jechuudha. Isaanillee baay'ee hojii isaanii baay'ee cimaadha. Garuu akka keenya yaamii kana qaban asidii achi fidii fooqii baasii gadi buusii kun hin jiru malee jechuudha. Tan keenya ammaa hin dubbatani dhugaa shamaruma obsa qabdutu obsinee jiraanna malee keessattuu shamarran madaamin ishii sa'aatii 24 yaamtu inuu obsitoo oduu akkasitti na yaamte ani taa'u dhugumaa sin jedha. Inni taa'u rabbi dhugaa waaqayyo sin jedha. Taa'uun akka namaa ijoollee kan odoo isheen ajajjuuyyuu odoo ishii moobaayilii na dhoggiteeyyuu ani taa'u bakka maaliif maal hojii kiyyaanuu nan beeka keessattuu keessa turte taanan maal abbaa ishee ajajjiisuun keessa arga turreen boodatti wanti isaan gizuma hunda nu ajajjanneef hin jiru nutu beeknee hojjenna waan ta'eef innaa kanuma maaliif siyaamu maal isaan akka ani akka isaanii dhugaa waaqayyo yaa rabbii ani wannan waaqayyo koo galateeffadhu beektanii obboloota koo fayyaa qabaachuu keenya iyyummaan waa miti bar iyyummaa immoo watta ishee hojjettee argattaa garuu fayyaani fayyaa kan jedha fayyaan waa hunduma caala jechuudha. Waa hunduma caala fayyaa erga qabaannee nutu isaan gargaarree hedduu takkan gammachuu guddaa qaba jechuudha. Namni fayyaa qabu baqa waaga barbaaddees osoo hojjettee fayyaa qabda jechuudha. Nutis galata waaqayyoo fayyaa qabna hojjenneetu waa hunda isaan jiraachisna nama meeqa jiraachisna jechuudha. Maatii tokko keessatti nama 10 nama 12 15 kan ta'ee jiraatu jira. Kan kafana miicitu kafana kan hunda isitu miica. Situ tokkosa nyaata hunda situ hojjeta.
mana hunda sitti qulqulleessa waa hunduma isaas matu godha jechuudha. Kana hunda eenyudha numa takkitti tanatu mana tokkicha waliin dhaa jechuudha. Mana tokkicha sani waliin dhaa oolaa jechuudha. Kanaaf obboleessa koo obsa nu kenne malee osoo obsa qabaachuu baannee silaa qaata biyyatti gallaa obsa qabnaa kaayyoo baaniif qabnaa karoora baaniif qabna malee osoo isa qabaachuu baannee akka isaan nu godhaniini guyyaa takka guyyaa lamaa namni bira hin bulu jechuudha. Akka madaamin keessattuu si gootuun jechuudha. Ajajni ishee ajajaamuti jechuudha. Inna maaliif namni hojjechuu baane garuu yaamichuma isaanii tanas fuudhii bishaan fidii achi deebisi as deebisi kana daffisi wanni isaan hin jiru bakka achi hojjechuu afaan ishee ani hin saalfatu hin jedha bargisee akkasitti nu yaama ooltu kana jechuudha. Inna keessattuu madaan mana ooltu baay'ee badduudha jechuudha. Kanaaf obsinaa kaayyoo qabnaaf gadi nu qabee kaayyootu gadi nu qabee waa hojjetannee si of jijjiirra jennee gadi nu qabee malee akka isaan nu godhanii silaa'ee dhuguma nuti akkuma waan nuti irratti isaan seenime nuti waa hundumaa obsa qabnaa miti osoo obsa qabaachuu baannee nuti shamarran kuni akka waa hundi nuti jiruuni nuti mana namaatu taa'u teenyu jechuudha. Garuu waaqayyoon immoo obsa nu kenne jechuudha. Waa hunduma isaayyuu obsa nu kenne waaqaa galatoomu obsa nu kenne jechuudha. Osoo obsuu baannee qaata biyya keenyatti galla. Kanaaf immoo obboloota koo hunda keessaniyyuu ammallee waaqayyo obsa isiniif haa kennu obsaatii dalagadhaatii karaa mana maatii keessanii gara biyya keenyaa gallee abbaa manaa qabannaa jechuudha. Maaliif indi keenyaa gaa'ila kan godhatanis waaqayyo nagaanitti isin haa galchu kan hin godhanne immoo waaqayyo gaa'ila keessan isin haa ga'u akkasuma ijoolleen dhiirallee warri gaa'ila gaattanii miyaas qabda waaqayyo nagaatti isin haa galchu warri godhachuuf karoora qabdanis waaqayyo isin haa gahu waaqayyo isin haa milkeessu keessattuu ijoolluma biyya ormaa kana rabbiin isin haa milkeessu waaqayyo isin haa milkeessu akka amantaa keessanitti calootii walii godhaa waliif du'aa godhaa dhugaa rabbii isiniin jedhaan maaliif addunyaa irra gamoo hin jiraannu haga jirru tan ammoo maaliif ol jibbinee maaliif ol nu hin jenne nagaruu jarri kun mee dhugaa rabbii jechuudha akka isaan nu ilaalanitti keessattuu Itoophiyaa tana waanuma Itoophiyaan tun jechuudha waanuma nyaattee dhugduu hin qabdu waan itti fakkaata jechuudha. Dhugaa waaqayyo akkasitti fakkaata garuu nuti akkasii miti jechuudha galata waaqayyo waa hundumtuu hin jira yaada jireenyuma tanatu xiqqoo wanni hundi wannoo ta'e malee jireenya bareedduu jiraanna jechuudha galata waaqayyo waan nyaannu dhabneeti miti waan uffannu dhabnee miti. Maaliif aguma xiqqoo ishee birriin isaanii achi deemtee as ba'attiin malee osoo akka immoo birrii akka Ameerikaa akka Awurooppota kana ta'e isaayyuu ta'e jechuudha. Garuu isumallee miti haa ta'u xiqquma wayite jechuudha. Kanumaafuu immoo akka waan qabneetitti nu ilaalu jechuudha. Nuti siruma waanuma nyaannee dhumne waanuma bishaanuma qulqulluulee dhumne nyaata qulqullumallee hin qabne nu se'u jechuudha. Garuu galata rabbii wanti dhabame wanti biyya alaati jiru wanni hundiyyuu biyya keenya keessa sin jira jechuudha. Wanti xiqqoo ishee nuyi ofe iyyummaa mataanaa xiqqoo ishee iyyummaa qabdi malee wanni hundi isaatu hin jira. Wanti iyyummaa sunillee immoo sirriitti ol dabalee wanni hundi dabalee malee dhabneeti miti jechuudha. Kanaaf akkasitti nu ilaalu waanuma waa nyaannee hin qabne fa'a nu se'u isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf ani yeroo baay'ee beektanii waan akka ayyaanaa gizee ayyaanaa kana fa'a televizyiinis nan banaa moobaayilii kana fanee tana dala gizee uffata uffatanii maan nyaata akkatti agarsiisa. Injira jedhaan bashbashan jedhaa waan hunduu keenya bashbasha bakka bashbasha'ee dhugaa rabbii bashbasha ammallee bashbasha biyyi keenya dhugaa nyaanni keenya iyyuu adda jechuudha wanni nuti hin jirre hin jiru ishee warri dhaqe namaa beeka garuu warri hin dhandheetu hin beekne malee jechuudha. Maallaan jette waan wayi daawii wayii gizee wayii jechuudha. Itoophiyaa nyaanni hin jiraa naan jette akka mee maal nyaannee guddanne rabbi biyya nyaannee guddanne ree midhaanuma nyaannee guddanne hin jedheen dhugaa akka maaliif dhabaman jedheen maaliif dhabama akkamitti dhabama. Ani sijammar biyya koo yoo xiqqeessan hin jaaladhu rabbi jechuudha. Amma Itoophiyaan akkasii jedhan hin jaaladhu. Ani Itoophiyaa maannan jira malee wanni zeegaa biraatiin hin jiru jechuudha. Itoophiyaa tan dhaladhe intala Itoophiyaati lammii Itoophiyaatan. Kanaaf yoo isa Itoophiyaatiin xiqqeessan hin fedhu akka isaan xiqqeessan illee fedhu maaliif biyya kooti yartuus taatu gaariis taatu badduus taatu biyyi ofii haadha ofiiti jedhan. Kanaaf biyya keenya immoo irratti of jenna malee of gadi hin qabne jechuudha. Maal dhabne ibboo hin jira waan hunduyyuu maal dhabamne ibboo fayyaa qabna babboo waaqa haa galatoofnu kan fayyaa nu kenne. Kanaaf obboleessa koolumaa galatti obsa nu kenne malee silaa odoo obsa nu kennu baate hin teenyu mana madaamii keessa jechuudha. Ati nu galatoomu siin jedha ati nu argu keetuuf galatoomi siin jedha obboloota koo. Obsa ammallee waaqayyo obsa sinii haa kennu qabamochee mana madaamii siin jedha siin jaaladha siin kabaja hunda keessaniyyuu. Aga viidiyoo biraatti walitti deemnee wal bohaarsoniitu immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii siin jedha akkasuma yaada fi qeeqa warri qabdan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Isiniin jedha baay baay isiniin jaaladha abdii san waan godhaartu laala.